የምፈልገው እሷ ፍቺ ፈልጋለች እኔ ደግሞ አልፈልግም እኔ ደግሞ ማሰቃየት ሰጥቶኛል አልፈልግም የራሴን ጊዜ የራሴ ታይም እፈልጋለሁ ገባ ይሄ ግዴታችን ነው መሆን ስላለበት ነው ይሆናል ማርቆስ ይሆናል እንደዛ ይሆናል እና እኔ ልሰቃይ መሰቃየት አይደለም ነገሮች ለምንድን ነው ተረጋግተሽ ማጥቶስኝ akkam jirtu hordoftoonni qeddoo YouTube marti keessan siniin jecha qeddoo YouTube subscribe like gochaa kan jirtan comment gochaa kan jirtan galatooma kabajoma lammiko siniin jechuun jaaladha egaa akkuma yeroo darban ruutaan ani fiichiin barbaada yookiin immoo samanaan kiyya akka tarsa'uun barbaada jetteetoo dubbachaa akkuma turte kaleessas Abrahaam midhaanii ani kaniin barbaadu akka waraqaan samanaa keenya tarsa'uudha yoo jettu dubbattee jirti jechuudha sababni isaas ani waan hundumayyuu dadhabeera obseessi amma garuu na jibbisiise yoo jettu dubbatte jechuudha yeroo kanatti markeedhaan kanaafidha kanatti na waamtee isa kanaaf yoo ta'eera ta'e nan deemaa dhaabbadhu yoo jedhullee dubbateetoo jira jechuudha turi achuma Abrahaam dhaggeeffadhu waan ifin siin jettu dhaabbu hin socho'in siin jenna haa ta'uyyuu malee ani waan baay'ee taasiseera gaalli kun akka dhaabbatuudhaaf ati garuu afaanidhaan sin jaaladhaa wantoota garaagaraa jechuu dandeessaa hojiin keemmoo sana ta'ee natti argamaa hin jiru kanaafiyyuu dadhabeera humna koo gararree natti ta'eera waan ta'eef asuma gubbaatti idduma kanatti dhaabbachuu qaba yoo jettu dubbattee jechuudha inni immoo ati akkamittiidhaan akkana jechuu dandeessee itti yaaddettaa karoorfattee taayii gaayila diguun waanuma salphaa seetee yoo jedhullee dubbateera ani itti yaadeera kana hol hin danda'u osoo ta'ellee garuu baay'ee bareedaadha waan sirreessi toora galchisiin jedheera ta'e hin gootu yoo jettu dubbatte inni immoo hegaayii akkaataasaa argataniittu Abrahaam jechuun dhugaa dubbachuudhaaf nama baay'ee gara laafessa akkasumallee kolfaa ture jechuudha amallisaallee yaannisaallee jijjiirameetoo jira isa kanas immoo yaada ishii fi kaayyoo ishii mul'ata ishii maaliidhaaf akka hin hubanne nuuf gaaffiidha jechuudha waan hundumayyuu kan isaaf caalu yeroo kana osoo beekeera ta'e haadha manaa isaatii fi dhala isaa mucaa isaa ture jechuudha garuu immoo haa ta'u malee sun hundinuu itti ulfaatee jira ishiinis immoo akka jettetti yaada kana yoo sibiraa maddeera ta'e yaanni samanaan atarsa'u kun yoo sibiraa maddeera ta'e namoonni baay'een wanta sitti garagalanii siin lolaniidhaa fi ana biraa yoo dhufe gaariidha jedheen yaada kana si dhiyeesse gaafa ishiin jettuuni ani namaaf jedhee miti ofiifan jiraadha yaada namaa dhiisiti yaada koo fi yaada kee haasa'e jettee jedheen jechuudha egaa namni gaafa haasa'u waan baay'ee wal bira fideetu haasaa akka deebii ta'utti jechuudha ishinis akkas kan ishiin filatte jechuudha isa kanaafiyyuu itti yaadde taayee itti yaadi gaayila diguun callifametoo miti kanaaf ati waan hundumayyuu keessatti ciqicidha kanatti barbaaddu ani lola waca na jibbisiiseetu jira kanaafiyyuu ani ifaana ciqicikii dadhabeera waan ta'eef akkuma yeroota darban biyyaa bahee fagaadhee jireenya koo jiraachaa ture boqodhee haara galfadhetti ammas immoo achittiin deebi'a achitti deebi'eenani fagaannee nagaa keenya eeggannee waliidhaan ni jiraanna yeroo immoo nagaan bu'ee haalonni mijatanitti deebineetu waliidhaan jiraanna yoo jedhu dubbatee jira asitti egaa yaadan keessa siniif dabalaa haa ta'u malee inni fagaadheen waliin jiraanna jechuun haala mijeeffatee edda toora galfatee booddee haalli mijateera kunoo amma kanadha kanafiyyuu tarsa'uun hin danda'a jechuuf fakkaata yaanni isaa jechuudha
haa ta'u malee ani wantin irraa hubadhe tokkommoo yoo jiraateera ta'e maalinni yoo jettaniitu ta'e Abrahaamii dhufeetu yeroo miidiyaa irra gahe ishiin hin barbaadu jireenyi kun anaan nagaheera bakka gaafa ishiin jette immoo akka nama gaayilaa barbaadu fakkaateetu lakkii ani gaayila diguu hin fedhu jedha. Edda gaayillee akka hin digamne barbaade maal qaba yoo toora galee akka abbaan manaa namaa kamiyyuu dhalasaaf mana isaatiidhaa fi jiraatutti yoo jiraate jechuudha. Amma fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessaa Addaam Yohaanitu wanta Waaqayyo hin nyaatiin jedhee nyaachise. Garuu immoo Yohaanitti ka'e osoo hin taane Waaqayyo Addaamitti ka'e jechuudha. Yohaan jedhee kan baase isa waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu dogoggoraa haati manaan hojjatte abbaa manaatu itti gaafatama. Maaliif jennaan deebii kan jechuu qabu gorsuuni kan qabu isa waan ta'eef jechuudha. Utubaadha, dhaabbataadha, mataadha waan ta'eef jechuudha. Abbaa manaan isa kanadha siniin jedha. Ani akkasittiin fudhadha. Ani gaayilatti hin seenne garuu immoo gaayilatti nan seena nan heerumaa jechuudha. Isa kanaaf amma waan tokko barannee hubannee edda jennee jechuudha waan hundumtuu. Waan sin immoo jettanii komentii naa barreessitan gara dhuma irratti siniifan himaa jechuudha. Kanaaf iyyuu dhiirri gaayila barbaadu akkattiin miti. Dhiirri jireenya barbaadu akkattiin miti. Akka wanta jibbee wayitti, akka wanta fedhii hin qabneetti, akka wanta keessa isaa waan hundumtuu dhumeetti kan guyyaa kaleessaa fuullisaa yaanni isaa irraa ibsamaa ture jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ishiin ani sifaan amman jiraadhetti jaalala bareedaas dabarseera. Akkasumas immoo kan inni itti miidhame baay'isaatu jira. Kan inni itti waan baay'ee arge jetteeti jirti jechuudha. Jaalalli gidduu koo fi gidduu kee hin jiru taanaan wanti nuti waliin jiraannuuf hin jiru. Garuu immoo wanti anaaf si'i tokko taasisu ni jira. Yeroo sanatti immoo wal agarra. Fagaannee walirraa jiraanna. Anis akka fedha kootitti wanta fedha kootii hojjechuu nan danda'a. Akkan barbaadetti guyyaa guyyaadhaani. Atis immoo akka barbaadde ta'uu dandeessa jetteen jechuudha. Anaaf yaaddeetiidhaayi jennaani si'iif yaade osoo hin taane walumaan nu'iif yaadeenani jettee jechuudha. Sababni isaayyuu osoo haadha manaan kee as jirtu osoo nani jiru baatee wantoota garaagaraa kan taate akka barbaadde taatu irratti anaan simmeetiin koo wanta biraati waan biraan natti dhagahama. Isa kanaaf immoo inni bakka diigeeraa dhiiseeraa kanaafiyyuu jireenya mataa isaatii jiraachuu danda'a namnis in jedha. Garuu immoo osoo haadha manaa qabu akkamittiin akkana ta'asii namni akkasiin hin jenneef jetteetoo itti himte jechuudha. Inni immoo egaa tasgabbaa'ee amma ta'e wayii jechuudha. Callisee dhaggeeffate jechuudha. Kan inni haasa'u waan hundumayyuu si dhiiseeraa si dhaggeeffachaa jira. Ati akka fedha keetii godhi waanuma fedha keetii taasisi. Osoo immoo ermeellaan dhufuu baatteetti ta'eeras ta'e mana sanas ati wanta biraa huumtee inuma lola huumta turte inuma waca huumta turteeyyuu amalli kee baay'ee jijjiirameera jennaanii amala koo kana akkan qabaadhuu fi waan hundumayyuu kan akkana na taasise si'idha. Si'itu malee akkana na godhe malee amalli koo akkana hin turre. Obseen dadhabee dhosseen dadhabee. Ati isa darbee dubbatta isa dura ceeyennaan lakki ammayyuu itti fufaa jira. Waan itti fufaa jiruuf immoo kana siif uume kana ol deemuun hin fedhamu hin barbaachisu jettullee dubbattee jirti. Halkan tokkotti yaaddee guyyaa tokkotti yaaddee har'a ficheettaa jedheen jechuudha. Lakki ani akkatti miti kan yaade saatii dheeratti fudhadheenani kan ani yaade jettee jechuudha. Sana booddee markee saatii kennaa fi ani saatii haa qabaattu ofaa dhaggeeffattu waan ta'uu qabu. Sana booddee wanti hundumtiyyuu ni murtaa jedhe jechuudha. Inni dammoo amala isaa keessa ani maaliin jedhe hin dhufaa hin kaatan jenne sana booda isa dhumaa dhaamsadha jedhe. Dhaamsin ani dhaammadhu tokko yoo jiraateera ta'e ani samanaa diiguudhaaf hin danda'u.
humnas hin qabu diiguus hin barbaadu jedhee jechuudha. Edda diiguu hin barbaanne mee of dhaggeeffadhu. Iddoo kamitti hin balleesse, lafa kamitti hin balleesse, haati manaan koo akkamittiidhaanii gaa'illi koo diigamu jetti. Maaliif kana natti fidde jedhiiti of gaafadhuun siin jedha Abrahaam. Isa kanadha. Sana booda bakka inni deemuudhaaf gaafa jedhu markeen qabee jechuudha. Markeedhaanis immoo waliigalteetii maal jetteeti jedheeraanii innis gidduu sanatti rakkate. Isa kanadha waadaan galee fi akkan gargaaruu fi kanaafidha malee hani isin tokkummaa humtanii sini nagaa humtanii otoo jiraattanii baay'ee bareedaadha jedheen jechuudha. Haa ta'u malee markeedhaanii akkamittiidhaan gorsii maal godheettaan situyyuu teessisee maalaan sitti balleesse iddoo kamitti jette bilbiltee waamte kaameeraan alatti kaaffee wayii teessifte yookiin immoo gaaddisa muka wayii jala teessifte Abrahaam maaluma sitti baddale simii dheeraa dubartoota wal jala geeddareera fedhii kee miti ati hin jaalanne jetteeni yoodhuma dhiifama gaafatte dhugaadhumaan gadi jettee maal rakkoo qabame dhugaan siniin jedhe maal rakkoo qaba an dhugaan siniin jedhe jechuudha an akka kootte jechuudha waa gaafuma madaamuun waan tokko naa bitaniiru ta'e jechuudha akkattan gadi jedhu natu beeka sababni isaayyuu maal kochitee achitti hafamtuu kochitee achitti nafu jechuudha maaliifi isa nanarra godhe kan isa nanarra isaan galateeffadhe kana ilaalanii boruu waan gaarii naa godhu waan ta'eefanii jechuudha iddoo kamitti immoo dhiifamni barbaachisaadha dhugaan siniin jedhe maal beektamee dhiifamni mee kan du'eeyyuu kaasuu danda'aadha kan akka dhiifamaan jiru irra gubbaadha dhiifama miti dhiifamni laphee cabaa gadi jedhanii dhugaan siniin jedhe gugguufaniiti jechuudha wanti citee achitti naafu tokkollee hin jiru yoo abbaan sun fudhateera ta'een fudhata yoo hin fudhanne immoo hin dhiisa jechuudha. Inni sanaa booda achitti dhiisee too isaan bakka adeemuu qaba mataan kuna dhukkubee nanaanna'ee dheetoo achitti ishii gatee deeme jechuudha. Ishiin garuu jechuudha dhugaan siniin jedhee hin booche jechuudha. Ilaalii akkam akka ta'aa jiru maaliifidha kun hundumtu jettee jechuudha. Na baay'ee ajiramoo kan sin ajaa'ibu. Kanaafiyyuu bu'aa turte jechuudha. Mee jechuudha lubbuu lama baatanii boo'uu jechuun namatti hin dhagahamu dhugaan siniin jedhe osoo mee ruuttaa fuudhuu baatee jechuudha. Wajjiniin gala dhaabbachuu baatanii akka carraa alatti jalaa ulfoofte illee haala mijeeffadhutti jechuu danda'a. Kuni jaalate diggisee gatii baasee fuudhe erga gatii baasee fuudhe immoo jechuudha maaltu ishiin alana jalaa nafiin jedhe amma meeyyuu filannoo kan ta'e miidhamee amman mucaasaas filachuu dadhabee ermeellaas filachuu dadhabee jechuudha. Maal jechuudha inni minuti maal jechuudha. Inni akka inni barbaadutti jechuudha ilma dhiiraati mitiiree yeroo qaba mitiiree akka barbaade ta'ee yeroo sanatti alas mijeeffatee fagaatees akka barbaadees ta'ee jechuudha jireenya ta'e jiraatee sanaa booda ishiin akka wanneetu miidhamti miidhamuu hin qabdu dhugaan siniin jedhe miidhamuu hin qabdu fageenya ta'eera taanaan fagaatanii jiraachuu jechuun immoo adda baameera jechuudha abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii iddoo tokko gaafa jiraatanidha jechuudha. Yeroo tokko jireenya iyyee nama fageessuu danda'a. Haalonni nama fageessuu danda'a. Inni kun immoo beekamaadha. Kan kanan taaneen alatti tokkoomaniiti. Jaalalaan dhugaan siniin jedhe. Ingaa boruu dhalli keessan kun maal barata viidiyoo keessan gaafa banee ilaale nuti yuutuubaradha jettanii gaafa itti agarsiistan mee maal jettu mees keessattuu dhaloonni bara kanaa qarootadha waan ta'e. Innaa baay'ee nama dhibaa siniin jechuun jaaladha waan hundumaa keessatti iyyuu nagaa haa buusu. Garuu immoo haadha manaa keen barbaadda yoo ta'e tiitinnaadhaan gadi jedhiitii dhiifama gaafadhuutii dhugaa akka isheen barbaaddu akka isheen sirraafeetu ta'eetii kiisi Abrahaam dhugaan siin jedhe kiisi dubartiin namatti boonyaan dhugaan siin jedhe milkaa'uun hin danda'amu maaliif dhugaa qabaate namni kamiyyuu dhugaa qabaate namatti boonyaan namni milkaa'uu hin danda'u siniin jechuun jaaladha akkasumas immoo jechuudha. Gaafiin gaafatame jechuudha na dhiifama naan jettee na gaafatte obboleettiin koo tokko jechuudha na afaanii amaariffaa isa isaan haasawanii qaxxi godhiitii haasayii amaariffichi akkasitti miti kan eekamu kan naan jette jechuudha yaada isaanii dubbachaa jechuudha waan inni ofii kootii qabu immoo wal keessa makeen dubbadha malee ani kanuma isaanii suma isaan jedhan duwwaa hiikuun qaba hin qabu akka nama tokkotti jechuudha. Akka nama tokkotti wanta keessa kootti sirraa'uu qaba jedhu akka yaadetti amma dandeettii kootii tokko
baasee yaadicha keessatti ibsachuu hin danda'a jechuudha. Yookiin immoo amaariif isaan beekan sana ani sirriitti hin beeku dhiisuu hin danda'a. Dogoggorus nan danda'a jechuudha. Yoon dogoggore immoo jechuudha. Sin immoo itti dhaanii jechuudha. Sirreeffattanii dhaggeeffachuu danda'u qabdu siniin jechuun jaaladha. Ani kanaa olii hin danda'u siniin jedha garuu immoo jechuudha sin kanadha. Kan baay'een sin jaaladha siniin jechuun jaaladha. Eebbifamaa kabajooma waaqayyoo galgala keessan abareechuu galgala koollee abareechuu siniin jechuun jaaladha. Gaa'ila keessatti jechuudha waan baay'eetu nama barbaachisa. Gaa'illi ofii dhaabbachuudhaaf manni ofii dhaabbachuudhaaf utubaa qabaachuudhaaf obsa qabaachuutu barbaachisaadha. Ogeettii ta'uutu barbaachisaadha. Jalqaba immoo ilaalanii hubatanii naaf ta'a hin deemaa namni kun akkami jedhamee ilaalameetu jechuudha. Keessattuu immoo nama bilchaate nama hubannoo qabu nama qabeenyaan bilchaate otoo hin taane nama yaadaan bilchaatetti gaa'ila wajjin dhaabbadhaa siniin jechuun jaaladha. Kan kullee kan bilchaateedha siniin jechuun jaaladha. Isa kana gooftaan sin eebbisu. Shalom.